Daandiin qilleensaa Itoophiyaa sagantaa jalqabsiisa balalii gara Liyoonitti taasifamu magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti gaggeesseera. Sirna jalqabii balalii kana ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kan laatan hojii raawwachiisaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo daandichi iddoo ga'umsa babal'isuu fi humna balalii isaa guddisuu irratti xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu ibsanii jiru. Kanaafis daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu Afrikaa irraa guddaa ta'ee fi waggaatti imaltoota miliyoona 25 keessummeessuu danda'u ijaaraa jiraachuu himani. The Bishooftuu International Airport Initial Buufanni xiyyaaraa idil-addunyaa Bishooftuu humna daandichaa sadarkaa idil-addunyaatti kan guddisuu fi dorgomaa cimaa taasisuudha. Hojii ijaarsa daandichaa keessatti dhaabbileen Faransaay deeggarsa guddaa taasisaniiru. Hariiroo kana caalaatti kan cimsaa deemnuu fi balalliin gara Liyoonitti eegalame kun agarsiiftuudha. Nuti ardii Afrikaa addunyaan wal quunnamsiisuun riqicha taanee tajaajilaa jirra. Magaalaa sochii dinagdee cimaa qabdu Liyoon dabalatee akka Awurooppaatti iddoo ga'umsaa 23 qabna. Ammallee karoora iddoo ga'umsaa 5 itti dabaluu qabannee hojjechaa jirra. Balaliin gara Faransaay magaalaa Liyoonitti taasifamu eegale kunis sochii daldalaa turizimii fi investimentii dura ture caalmaatti kan saffisiisu ta'uu obbo Masfiin himanii jiru. At Ethiopian Airlines, our vision extends beyond transporting passengers and goods. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa hojiinsaa imaltootaa fi meeshaalee qofa deddeebisuu miti. Lammiilee addunyaa gidduutti akka riqichaatti taanes tajaajilaa jirra. Sararri balallii haaraan jalqabnu hundi carraa daldalaa, investimentii, turizimii, waljijjiirraa beekumsaa fi kanneen biroo haaraa uummata addunyaaf ni uumama. Tajaajila saffisaa fi ulaagaa idil-addunyaa guuttate akkuma kennaa jiru xiyyaarota ammayyaa hedduus bitaa humna daandichaa cimsuu itti fufneerra. Kanaanis sochii hawaas dinagdee biyya keenyaa fi ardii Afrikaaf utubaa taanee kutaalee addunyaa wal quunnamsiisuu itti fufna. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Faransaay ambaasaadar Aleeks Laameek daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii gara Faransaay magaalaa Liyoonitti taasisuu jalqabuun faayidaa dinagdeetiin cinaachi hariiroo biyyoota lameenii cimsuu keessatti shoora olaanaa kan qabu ta'uu dubbatanii jiru. Ethiopian Airlines, a third French city after Paris and Marseille. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalliin gara Liyoonitti torbeetti yeroo 3 taasisu kuni Paarisii fi Marseetti aansee biyya keenyatti isa sadaffaadha. Kuni milkaa'ina guddaadha. Haala kamiin dhaabbanni tokko yeroo gara yerootti guddachaa akka deemu fakkeenya guddaadha. Damee aviyeeshiniitiin Itoophiyaa fi Faransaay hariiroo seenaa dheeraa qabu. Bara 1929tti xiyyaarri duraa Faransaayii Jibuutii ka'ee Finfinnee qubate. Hariiroon kun guddatee itti fufuun bara 1971 balalliin idileen Finfinnee irraa gara Paarisitti taasifamuu eegale. Kan Maarsees waggaa 7 har'aa eegale. Kan gara Liyoonitti dabalamuun hariiroo dippiloomaasii biyyoota lameenii caalatti cimsuu keessatti gahee guddaa qaba. Daandiin qilleensa Itoophiyaa kanaan dura magaalaa Faransaay lameen Paarisii fi Marseetti balalii taasisaa kan turee fi Liyoon magaalaa sadaffaa ga'umsa balalii daandichaa yoo ta'u, daandichi Liyoon dabalatee guutuu addunyaatti iddoo ga'umsaa 146 kan qabuu fi torbeetti yeroo 3 gara magaalattiitti balalii kan taasisu ta'uu saganticha irratti ibsameera.